Nagaan fi araarri waaqayyoo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyyaa yoo YouTube jalatti argamtan hundumti keessanuu kallattii jirtanitti bakka jirtanitti nagaan fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ammas irra deebi'ee eegamaree obboloota koo mataa koo miicachuudhaan duratti wantan fayyadamuun isitti agarsiisuu dhufe. Innis maalinni baamiyaa qurunfuudii fi xuqur azmuudii fi asitti immoo akkuma argitanii talbaadha. Kanaafi talbaani mataa keenya ni laaffisa. Baamiyaanis akkasuma qurunfuduunis immoo foroforiidhaa fi wanta adda addaatiif gaariidha. Deebii immoo abusoonni gurraattiin yookaan abusooda jedhama mitiire. Annaannis baay'ee tokko gaariidha mataa keenyaaf. Keessattuu namoota mataa dhukkubuuf zayitiin isaa baay'ee gaariidha. Deebii mataa aarrii akka dafee namarratti hin yaane godha. Dhugaa isiniin jedha. Osoo itti fayyadamtanii hundumtuu keessanuu baay'ee gaariidha isiniin jedha obboloota kiyya. Egaa maarreeni mataa koo osoo miicatiniin dura wantoota adda addaa akkuma argitan wantoota adda addaa mataa kiyyaaf qopheeffadha. Achiin booda erga dibadheen boodan miicadha. Yeroo hundumaa akkasiin godha isiniin jedha. Mataa keenya osoo eeggannee baay'ee ariifidha isiniin jedha obboloota kiyya. Keessattuu shamarran mataa wajjin bareeddi. Eegee fardaa bituurraa matuma ofii bareeffachuu wayyaa eeggachuu wayyaa bishaan biyya namaa mataa keenya nurraa fixaa isiniin jedha. Dhugaa akkuma argitan kana akkanatti qopheeffadhee tanan jira. Egaa maarree ani didiqqeeffadhee tanan diqqoon qopheeffadha. Maaliif ofii kiyyaa bicha waan fayyadamuuf amma mataa kiyyaaf ga'uun qopheeffadha isiniin jedha. Isin immoo amma barbaadan qopheeffachuu dandeessu isiniin jedha obboloota kiyya. Innaa obboloota kiyyaa mataan nama tokko tokko caafiin isaa baay'ee tokko jabaata. Yeroo filan irraa ciccita. Yeroo filan waan ciccituuf fi osoo akkanatti yeroo mataan keessan caafiin isaa isin jajjabaatu akkanatti wantoota akkanaa kana mana keessan keessatti itti fayyadamtanii baay'ee tokko namatti tola isiniin jedha. Mataa keenya nu laaffisa akka hin buuqqaane hin godha isiniin jedha. Isuma mana keenya keessatti yagiddee baaneetoo barbaadu osoo hin taane asitti wanta hundumtuu mana keenya keessatti ni argama. Warroonni biyya namaa jirru. Kanaafi wantoota mana isaanii keessa jiru keessa isuma keessa wanta qadal jedhe mataa keenyaaf fayyadamna. Mataa keenya eeggachuun immoo gaariidhaan isiniin jedha obboloota kiyya. Kanaa mataa koo akka inni nalaafu waan hin barbaadeef caafisaa akka hin jabaanne waan hin barbaadeef yeroo filadhu akka ciccitu waan hin feeneefi akkanatti walitti qopheeffadhee fayyadamuuf ta'a isiniin jedha. Akkuma argaa jirtanii obboloota kiyya amma akkuma argitanii naaf furdastee jira. Wanti gurraacha'eef immoo qonna waan qabuufi abusuuda gurraatti waan qabuufi abusuudni gurraatti baay'ee tokko mataa keenyaaf gaariidha. Wanta hojjannu zayitiis ta'e wanta hojjannu keessatti osoo dhabuu baanne baay'ee ariifidha isiniin jedha obboloota kiyya. Haala kanaan na furdatee na qophaa'ee jira isiniin jedha. Annaa obboleewwan kiyya akkuma argitan kana bifa kanaan qopheeffadhee jira. Diqqoo ishii zayituun itti naqadha. Zayituun itti naqadhee jira. Bifa kanaan qopheeffadhee jira. Innaa mataa keenya aarrii yoo isinitti guddatee aarriin dhoggaa mataa keenya nu laaffisa. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota kiyya. Akkuma argitan kunoo bifti isaa gurraacha'ee jira.
Inni obboleewwan kiyya waanan sila qopheeffadhe isaan dibadha miiccachuudhaan duratti jechuudha. Yeroo dibattani hin qorrisiisina ho'a isaa dibadha. Akkuma wannaa jettanii hin qorrisiisina ta'e ho'a isaa dibadha. Mataa keessan akkanatti meesaajii godhuu qabdu yeroo dibattan. Malo ya Yesus ko adaraki nangatini ya devite duftuti